Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa immoo baankii 5 biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Itobilaakmaarket garuu biyyootuma 20 kanan qabadhee dhufaa jechuudha. Akkuma beekamu kalecha baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii akkuma jedhe baankii 5 biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii 5 biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheellaayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheellaayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna jechuudha. Viidiyoon koo keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Daldalaadhaan meeqanaa ta'e keessattuu karaa itobilaakmaarketiin daldalaadhaan meeqan oolee jechuurraa viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Sinani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. 2000 yoo qabaattan 2000 jettanii birrii ani dubbadhu kanaan baay'ifattu jechuudha. Tokkichaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabda saniin baay'istu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkuma jedhe immoo baankota keessa baankii 5 yoo ergattan guyyaa har'aa biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan isaanillee karaa baankiitiin illee tokkichaan dubbadha waan ta'eef isin hamma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Egaa salphumatti kana ani qabadhe immoo akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan Riyaala, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Joordaan Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Firankii, Koroonaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankii keessa immoo akkuma jedhe baankii 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarketiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Itobilaakmaarketii guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Dhugaa torbee kana keessa baay'ee ol ka'aa jira jechuudha. Itobilaakmaarketii dabalaa jira jechuudha. Guyyaa kaleerree akkuma jedhe dabalee ture jechuudha. Guyyaa kaleerratti dabalee jira jechuudha. Kan birrii 2 birrii 3 dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachi guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Baay'ee dabalee biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha guyyaa har'aa. Salphumatti itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachi guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 46 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii 5 birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 51 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 19 fi saantiba 18 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii 5 birrii 93 fi saantiba 85 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 9 fi saantiba 98 Hoomaan Riyaalii tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 32 fi saantiba 76 kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 32 akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin karaa baankiitiin baankii 5 birrii 39 fi saantiba 07 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 36 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii 5 birrii 38 fi saantiba 25 kan itti aanu Kuweet Dinaarri tokko
karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 44 fi saantiba 04 kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 41 fi saantiba 97 kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yuwaanii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 35 Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 34 fi saantiba 79 kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 93 akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 93 fi saantiba 74 kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 95 fi saantiba 18 akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 47 kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 88 koronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 77 kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 99 Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 48 kan itti aanu Yemen riyaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 69 kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 50 fi saantiba 26 kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58 Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 87 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaataa jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Dashanii biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu hinuma dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sana paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneenii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Birriin tokkichi paawundiin Beerut tokkichi isaa birrii tokkichi Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Baay'ee xiqqoodha akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechaadha. Akkuma jedhe fakkeenyaaf guyyaa har'aa birrii Yemen 0 saantiba 69 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Akkasuma birriin Paakistaan irree 0 saantiba 58 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Kanaaf salphumatti warroonni Beerut yookaan Libneen keessattuu mana madaabii jirtanii jechuudha. Paawundii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkuma immoo paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf mana asirratti doolaarota 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Sadan kana keessa kan fudhattan Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Sadan kana maqaa dha'e malee hanyani maqaa hin dha'in baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattanii Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 46 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan sabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabii jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beerut jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Dashanii guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 51 jechuudha.
kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'uu jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Beerti yookaan leebneen immoo paawundii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Asirratti birriin Joordaan yookaan dinaarri Joordaan Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee dallaalota biyya keenyaa fi kan Joordaanii jechuudha. Maal waliigalanii doolaariidha malee birrii biyya sanaa dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.